Kamu harus kayaknya grafika sana tunda dan tutorial itu aku itu berkau sini ada tutorial kunis akamin also ogummaa koodii hin qabne website mataa keenya banannee online galii argachuu dandeenya. Akkamiin website mataa keenya banachuu dandeenya gaafii jedhuuf karaa TikTokii fi karaa adda addaatiin gaafii baay'een argamu ture waan ta'eef hara tutorial isin qabatee dhiyaatee jira. Kanaaf yoo wajjin hordofaa. Jalqabatti website mataa keenya banachuudhaaf waan beekuu barbaannu waan muraasatu jira. Isaan keessaa tokkoffaa ogummaa kompiitaraa yookaan immoo ogummaa kooding teknooloojii dandeettii afaan kompiitaraa barreessuu qabaachuun barbaachisaa yeroo tokko sanaanis garuu karaa salphaadhaan ogummaa kompiitaraa osoo hin qabne weebsaayitii mataa keenya gargaarsa sarda paartii yookaan immoo pilaatfoormota adda addaatiin weebsaayitii mataa keenya banachuu dandeenya. Pilaatfoormota sarda paartii ta'an kana keessaa tokkoffaan irraa kan duraa isin dhiyeessu WordPress irraa weebsaayitii mataa keenya akka banachuu dandeenya kan jettanii gaafachaa turanii tokko weebsaayitii mataa keenya banachuudhaaf wantoonni barbaachisan keessaa tokkoffaan domain name-dha, lammaffaan hosting-dha, sadaffaan immoo domain name fi hosting keenya wal qabsiisnee publish gochuudha. Gaafii domain maali jettan domain jechuun particular name akkama maqaa dhaabbataa iddoo weebsaayitiin keenya argamu yoo ta'u, hosting jechuun immoo kuusaa weebsaayitii keenyaati. Kana fayyadamnee weebsaayitii mataa keenya akka banachuu dandeenya. Warra sittaniif immoo tutorial adda qabadee isin yaade. Kanaan waan ta'eef na wajjin turaa viidiyoo kiyya like, share, subscribe gochuudhaan na gargaara. TikTok irrattis maqaa channel isin gadi jiru akka like follow gochuudhaan na wajjin turaa. Wantoonni barbaachisan keessaa waa sadiitu jira. Sana jechuun immoo ogummaa koodii malee jechuudha. Ogummaa koodii malee weebsaayitii mataa keenya banannee online galii argachuu barbaanne weebsaayitiin dirqama. Weebsaayitiidha. Karaa weebsaayitiin tajaajilana jechuudha. Weebsaayitii banachuudhaaf immoo wantoonni barbaachisan sadiin keessaa tokkoffaa domain jechuun maqaa weebsaayitii keenyaa ta'uu isa dirqama qabudha. Lammaffaa hostingidha. Sadaffaan immoo domainii fi hosting yookaan hosting jechuun immoo kuusaa weebsaayitii keenyaa jechuudha. Kanneen lamaan publish goonee leave weebsaayitiin keenya Google irratti akka publish ta'u gochuu jechuudha. Kanneen jalqaba irratti wantoonni barbaachisan keessaa domainiin tokkoffaa ta'u domainii bitachuudhaaf hosting bitachuudhaan fi weebsaayitii keenya publish gochuun barbaachisa jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii filachuunis jira jechuudha. Pilaatfoormii fakkeenyaaf yeroo ammaa tutorial isinitti kennu WordPress-dha waan ta'eef WordPress irratti weebsaayitii keenya akkamiin publish akkamiin leave goona kan jedhuuf tutorial wajjin nafaana tura. Dursee kan isin gaafadhu garuu channel YouTube keenya, TikTok fi Telegram keenya join gochuun irraanfatina. YouTube keenya subscribe, TikTok keenya follow gochuudhaan nu jajjabeessaa comment waan gaafii qabda yoo jiraate nu gaafachaan wajjin tura jechuudha. Jalqaba irratti domainii keenya argachuudhaaf akka dhuunfaa kootti fakkeenyaaf ani kan irraa fayyadamaa jiru bakka hedduurraa yoo ta'es har'a kan isin agarsiisu garuu haala salphaa biyya keenya keessaa domainii akka bitatanii fayyadamuu akka dandeessanidha. Jalqaba irratti egaraa.com irra deemtu jechuudha. Egaraa.com irra deemtanii domainii mataa keessanii barbaaddu jechuudha. Ani amma bitee qopheessee kan jiru waan jiruuf kan bitee qopheesse irraa isin agarsiisa. Haa ta'u garuu gatii dhuunfaa keessaniitti isiniif salphata akka jedhu isin yaaduu isin agarsiisu yoo ta'e kan fedhayyuu taata bittan jennaan jalqabaadha nama jalqabuuf jiru yoo ta'e siipaanalii kan qabu mana hostingii bituun isiniif salphata jechuudha. Mana hostingii waggaa tokko birrii 2580 egaraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu adeemnu amma jalqaba irratti erga domainii fi hosting keenya bitannee domainii fi hostingii maqaa barbaaduun salphaadha. Maqaadhuma asirratti dhuftanii fakkeenyaaf order now jettanii maqaa domainii keessanii order now erga jettanii booda maqaa domainii keessanii isin filachiisa. Maqaa domainii keessa asirratti fakkeenyaaf an Orofactidha kan fayyadamaa jiru. Orofacti bitee qopheessee jira waan ta'eef isin agarsiisa. Orofactiin jedhee asirratti barbaade na ajaja already register jedha. Kanaaf isa wajjin isin agarsiisa. Erga na ajajee booddee siipaanalii keessa na seensa jechuudha. Siipaanalii keessa kun asitti seeneen jira. WordPress maaliin godha jalqaba irratti installing godha jechuudha. WordPress installing godhu install gochuuf deemu weebsaayitii na filachiisa jechuudha. Asirratti weebsaayitii koo Orofact kan jedhu fidee jira jechuudha. Kun Orofact jedha. Weebsaayitii koo filadha. Asirratti immoo maqaan domainii keenya fakkeenya http://www jedha. Kana dhiistanii garuu waan tokko dirqama akka plugin koo asin barbaade yookaan immoo asirratti web directory jettu akka ittiin galchine jechuudha. Maqaan domainii keenya kanaan arganna jechuudha. Ergasii booddee akkasitti dhufa bakka kanatti maqaa keessanii paaswordii keessan galchuun irraanfattan jechuudha. Irraanfachuun qabdan. An Adam Bariso maqaa kooti waan ta'eef maqaa dhuunfaa kooti adminator.orofact.com jedheen fayyadamuu danda'a. Imeelii dhuunfaa kootis fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu adambariso@gmail.com jedha jechuudha. Kun Gmailii
qulqulluu dhuunfaa kootii abbaan barbaadan karaa Gmail kanaan sarviisii koo yookaan immoo tajaajila koo argachuu barbaadanii na gaafachuu dandeessu. Waan fedhe taanaan garuu jechuudha. Maqaa username, admin username kanaa fi password kana qabachuu qabdan jechuudha. Sababni isaa erga installation booddee maqaa kana nu gaafata waan ta'eef installation keenyatti jira jechuudha. Kana jechuun websaayitiin keenya liiviidha. Liinkii kana tunnee seenuu dandeenya yookaan immoo akka karaa biraatiin seenuu dandeenya jechuudha. Websaayitiin keenya liiv ta'ee jira jechuudha kun. Amma websaayitiin keenya akkamitti jira? Haala kanaan jira jechuudha. Customization itti aanuuf YouTube keenya follow, like, subscribe gochuun irraa hinfatinaa. Thank you. Galatoomaa. Kan itti aanuuf tutoriaalii itti aanutti wal argina.